Trippiliin kun lamaadhaan baay'isee alla. Trippilii kana hoqa batta fayyadama. Kuma sadiidhaan nu gaha. Guys, lamaan wal gargaara. Galatoomuu hundin keessanuu galatoomuu alfaadhaa way. Otoo wanti kun hin dhumanne wanna gootan godhaa daddafaati. Galatoomuu hundin keessanuu galatoomuu alfaadhaa. Faamiin jettani. Bagan jiraatiin itti taaptaamu godha. Har'a ijoolleen ganamaan hin raftanatti fakkaatti irrii warra jiran moo maalidha? Taabbii kana godhaa gaas hundi keessanuu taabbii kenna. Thank you so much galatoomii. Nutti dhufaa jiran gaas jabaadha. Har'a guyyaan maal ture isa? Anuma beeku. Salaasaadhaan. Jumaa yoomiidha bar jumaa malee hin janajjanin jettee jumaa eegaa jira maaki. Jumaa yoomiidha ganaadha moo? Alhamdulillah Muhammad Rasul. Har'a guyyaan maal ture? Salaasaa mi? Beeku ani. Salaasaadha. Roobiidha. Lakki boo roobii. Jumaati saramiidha ganaadha moo? Hin beeku barqanii kana waliin liyyii wallaalee jiran. Guyyaa lama hafe guyyaa takka booruu hafe. Bakka islaamanni yeroo bida faamilii. Asjalatti illee akkuma san barreessan kun. Sorry roobiidha guyyaan fudhannee jira. Takka taphannamee yoo faamiliin dhufte siifis. Ati garuu uummata nu harkatti irra. Yaa mucaatiin kuni amala qabeessa wayii fakkaata. Namni hundi si jaalatee jira. Namni hedduun mana hiyyatti illee namni hedduutu si jaalata. Akkumatti itti fufii abadan nama tokkotti hin bu'iin ganda namaan tuqinii nama hin arrabsinii akkumatti itti fufee amma feemasii ajaa'iba tokkoffarra baata jechuudha. Abshir namatti hin bu'u bargizama namatti hin bu'u. Akkumatti taphadhu. Indaam haa baratan laal nama osoo hin arrabsin namni tokko fammasee sadarkaa guddaarratti gani gahaa. Ati amma fooloon keessiif guddataa akkanatti sanboota inshallah waan taga mijeeffattee biyya deemtee beeysa adda addaa hojjetaa waan adda addaa goota si galee miidiyaa irratti waa hedduu hojjechuu hin dandeessa. Itti fayyadamee miidiyaa. Itti fayyadamu. Galgala siimichaa olaa ibiseenu? Ara galgala majjaahu ganama bichaadha. Galgala okay hojiidhaaf raftamee? Galgala hojiidhallee ammallee uummati kun nu bira jiranii arabootiin jechuudha. So galgalallee seente geemillee na waliin taphattaa ijoollee feemasaa hojillee fooloo akkasii deebisan godhee namoota hundaa waliin wal barsiise geemillee taphattaa jechuudha. Sigalee namni si jaalatu. Dalagataa namni ijoolleen biyya araba baay'ee jira ka dalagataa geemii isaanii taphatan. Atis taphattee fooloo keetillee guddifattee sammuu dammoo bakka kun akkuma 300 seenuu deemta amma. Galatoo uummata hundi keessanuu taabbii kana godhaa wal adabuu qabna amma ishee. Liina Oromoo tan jedhamtu dirqama narra keesse moo? Dirqama narra keesse lubbuu. Damoozina habaltu jira ji'aan. Taabbii kana godhaa hundi keessanuu. Nama habaltan asuma dhuftanii waa nama gaafata. Wayya Allah. Ma utaaloo saramsi qabatee itti gaasa abbaa sadi gaasa. Gizeen rafee hirribaa gizeen ka'u qabameetuma of harkee. Asna qabanii
qofaan keessan hirribaa ka'u utaaloo naqabee akka malee dubbachuu hin dandeenye ture si galee. Waaw waatti dhugaa sirraa deema kanaa miti. Puush godhi booda laayifii seentee sheefna godhattaa rakkoon hin jiru. Jabaadhu badhaa soosii harkee. Ummata dabilii kun lamaadhaan baay'isa. Paappaa. Wal moosisuu qabna. Utaaloo maali? Utaaloo jechuun dunfafa jechuudha. Afaan Oromoottis afaan Oromoo kun gaalloo qodee baay'ee qabu. Utaaloo khabraa maal qaba? Utaaloo malee dunfafa qufaa. Toggada. Dhaga'i. Hedduudha. Ahmed. Dunfafni. Aywa. Loqoda meeqaan jira meetti utaaloo. Dunfafa. Tokko. Lama. Qufaa khabraa. Soggoda. Khabraa akkam taa'e. Taa'ee dhukkuba miskiinaa waan ta'eef maqaa heddummaata bara amma dhukkubni tujjaara dhiiga hir'isa dhiiga maarreen tokkuma qaba jechuudha. Inni kuka miskiinaatti kanaaf baay'ate jechuudha. Baay'ate gaa'e. Shani moo afuriidha? Afur na fakkaata. Hedduudha. Uummata wal mohatuu dadhabnee. Ya Rabbi, thank you so much. Uummata ishee gaa'is dhufaa jira. Allah ya Rabbi, shukran. Kuma sadii hin guunne bar kuma sadii ati illee hin guunne jechuun. Kuma sadii akkamitti namni dhabnisa islaama saalaa osoo dabiliirra naa kan ta'e kuma sadiin hin guuta ture beekte. Dhagee akkana jeen uummataan dabiliirratti naaf kannaa jeensiif kannan. Ishii nan ja'an. Faxara nyaattee faxartee? Faxaree jira ganama gizee lafaa kaabara. Faxara ofii godhatta moo akkami? Moo jaraa isinii fida? Laa ofii godhadha. Xinnoo jarri asirraa fagoodha manni isaaniidhaa fagoodha. Ndufaan ganama. Mana keessa Oromoo hojii jiraatte moo Araba hojii? Ara lakkee Arabillee yeroo Arabillee galgala dhufa malee hin jiru. Bichuma jiraadha Oromoon hin jiru. Kophaa nyaattaa? Kophaa nyaadha. Kophaa dalagatta? Maal fa'aa dalaguu dandeessa nyaata fakkeenyaaf dhiifama yaa bu'aaniin tuni ijoollummaa xiyyaanummaan xiyya osoo gaazexeessituu taatanaan jettee na eeduutiin asii kun waan annaawusii ta'ee taa'e wallaahi ijoollummaa xiyyaaniin waa nama gaafachuu fedha jechuudha nama qorachuu ta'aniin fedha dhiifama maal hojjetta nyaata? Nyaata waan hundaayyuu hojjechuu beeka garuu istirahaa beektaa silaati istirahaa jechuu arabaadha kan nyaata hojjetan hin beekmoo sila suudii tanan beektu miyaati as dhuftee hin beektu. Ani wallahi akkam biyyaa beekti biyyuma tana dhufe. Maa istirahaa jechuun kaayiroon jiru ummata. Deemaatti masu warri kooman. Naagalee bara istirahaa maal tere? Istirahaa fa'aa hojjetaa ture laa waa hunda hojjechuu beeka jechuu nyaata hundaayyuu hojjechuu. Naagalee bara. Okay, sheefa turte? Sheek maalidha? Nyaata hojii. Nyaata jechuu arabaadhaaf hojjetaa bakkee osoo asittiin taane bakkee. Sheefa turte jennaan. Odoo asittiin taane bakkee biratti jechuu nyaatuma isaanii hojjedha hojiin biraadhaa hin jiru garuu asitti yeroo dhufe galgala malee yeroo gaaf tokko malee hin hojjedhuuf jechuu. Maal hojjechuu beektamee dhiirti irraa hedduun kilumaa fi shiroo dalaganii. Amma dhiirti nyaata yoo beektellee dubartii gaafa harkan hin beekani bar kiluma beekan bakka gisee dubartii harkan. Mee ati maal fa'aa beekta? Wanni maali bakka arabi jechuu yeroo walitti sabasabaman afooffaa namatti kennanii ruuzaa waliidhaan hojjedhu waan akkas akkasiidhaa saffaa hunda hojjetuu beekala.
akkije biyya kana keessatti arabi jechuun arabi nyaata beekta aamilatti kennite aamila hojjechiisti deete ruuzatti kennite afoonitti allahama kanatti kennite waan akkanaadha hojjetu namaan janii ruuza fa'aa intiniidhaan hojjetuu beeka jechuun uummata dabbii kana maakii achi jirti sabbi godhatan keessan way masmiyaa xiixxanu yene እናት I'm sorry akkasumatti walitti qolla fi tima afaan kee callistaa nu dhageenye randee bushi asiidha maaki asitti jaajirtama guys sabbi godhammata dubartoonni hedduun fikirii sirraa qabamaa jiran sabanii jammalee tokkollee ka qabamen jiru osoo qabamanii dhufanii asitti barreessan qaldiidhaaf jaan jechuu tabbi godha guys tabbi godha Suudii fi Kaayirootu baxwaat gitim yalla maalidha qalbii fi mitiis jaalatanii jiranii ara dhugaadhaan kan nama jaalattu hin jirtu akkanuma wal hurgufanii wal biraa deeman malee ini komanti ero tabi goda hundin keessan ummata hundinuu tabi goda himmoone shi adabne jechuudha galato marre tabi goda jirtan kun garuu waluma jala jirra ummati shii kun illee jaba ummata qaldiitii miti dhugaa rabbi tabi goda hundin keessanuu galato maal faadhaati Impen nugani moho shi moho nagar. Ati mot. Undin kesanu tabi kana goda galato maru garapi. Undin galato mar pada. Maki ma hindu watu si dabbare mo ma hindubbattu ma callista. Maki. Na martu na dabbare teti nama tokko na addunyaa ragala asjeen barbaadee dhabe aselatti. Guys, tap godha. Deema iwaan ishii jalatti barreessuu qabdu asitti barreessita deema ishii jala barreessu. Guys, tap godha. Warri TikTokii warra commenti barreessu kun irra guddaan dambaaraadha bar. Amma khasibira dhufee jaala sibira ibsatu qabu asit dhufee Ahmed sin jaaladha faaja. Mana kee taa'ee mana kee dhaqee maatii fooloon adeebisi faaja. Baraka wama arganas. Ema follow le goda guys akkantin nishin guddaa jalaa kutee miti kana follow godani guys akkanumatti gadi tuqa follow godani wallahi rabbi malee fayyaan qabu warra TikTokii galatoma hundin keessan tabbi kana goda ishiin ummata intini dhan galatoma warra tabbi goda guys namoota jira bar wal gargaarami La 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 la. Lato muhdin kesan galu mau pada. Famous ota warra famous ota kana naraggachiisu qabdan ummata jabaadha shi hundin kesan. Alaikum salam. Galato warra tabbi gura jirtan. Galato ulfaadha. Tabbiin wayyaa cinqaa jirtanii bar. Way. Wait kuri maakush haye. Guys, nama isiniin taane warra commenti na nageeffadha. Anama muuyit godhu blog godhu dhiiseen jira. Maaliif jennaan deebisaa namaa deebisuu hin danda'an. Okay? Amma nuti saa deebisaa namaa deebisnu keessa hin jiru jechuudha. Ifii keenya akka mootummaatti ilaalla amma nuti saa kanatti. Isiniif mootummaa ta'uu baadullee haadha kiyyaaf mootummaadhaan. Abbaa kiyyaaf mootummaadhaan. Mana keenya keessatti mootummaadhaan. Akka mootummaa caalatti na laalan na jaalatan warri koo isin galee nama mootummaa ta'eef hin qabu kanaafuu sa'aan qabu jechuu fedheeti warroonni immoo isin nama isin aarsu jiru yoo jiraate azalatti nama kana bulook nurraa godhi jaati jecha gabaabaa barreessa anaaf yoo hin taane isiniif anaaf ta'ullee isiniif yoo hin taane boolla kaan namni anaaf ta'u
ወረ ማነክያት ፊንታኔ ታናን ሂቦል ለካል አልኳችሁ ጀችማ ገባ በሬሳ ብሎክ ጃ በሬሳ ፉዳቲ ሜሽን ጉዳቲ ሽኩራን كوما سدينغون يا أحمد كلا مال مالي دانك إيش كان إنه ما ينقر ركعتات ولا كعتات تردو ما تدو غربي تابي كذا يلا ما تابي كنا كذا هندين جسنا تابي كذا شيء تابي كذا ada bing kuma sedih ida aja banda thabbi ko da kuma sedih nu ka jechu la 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 thabbi ko da hundi kes nu thabbi ko kala to mal fadda ar thabbi ko da jetu tan kun hundi nu thabbi ko da jejja padda jechu nu mo isa wala adabna adabbitu gareda dan kala to maru garabbi thabbi ko da jirtani hundi nu kala to wal arab jazba jagudo fatte kumanti kenne ta way ما يفهموا guys تاب goda indek kesenu kala to mal fadar tapi kura jirtan kun way dem shi jala barresi fa debis toga akamita sida si debis dem jala barresi debis wazi way fakata lubuye folo godi tigafa do khamal tibe khado ko rakkanni folo debisi shamarani jana khaysa waz de manastani ti folo debisi fa nan debisa في الرأي كم كذا ديبستو أكملت في الرأي جنبك وني هاي أكادرني جتك كرفتي المويسي أيدو تفرأي دخا جت ودا فوني الرأي جن الله كم يدزاني بيك ودوغرب أكملت سارة جماعك يا في الرأي جو كبا إجرو جو درك كون الرأي هم بعد تيجي ديمن كونوا عكتي جواب لولا أجرا فرمالي فندوب بسنة جتاجران أنا دون أرجع ندوب بساتورة سجلت بريس مالي ستة دو بريساني ندوب بساتورة يا guys تابتاب كوبيني كي قرأ عندي كيسانو أمة جبادة ولا دبوك أبنا وين سلا سجل تامي سجل بريس مالي ده كلا تو مهندين كيسانو كلا تو مهندفادا يوكين نموذجا يوكين سموسا family Aba sedih guys, aba sedih kan, aba sedih. Berita awalnya nusa berita. Lama bayi se guys, dah beli kan arat tuar kapten nuken na guys. Wal mohu kapten. Am fatamu sani. يا نمني أدب عن جدتي كنا بنمني أدب عن جدتي بيجايو بيقول لي عملي سانج جيرته وانا وكاستدادك نو جل رايو واداب ديبر جل رايو كتكودي بيجافدي بيكغد يسوس غندغد يسولي عملي تجدتي نرام فتويچو በጣም እቲ ከበጀ ከበያ ወይ አረገለቱ ወይ ኑገስ አገሩ kalau tu manding ke sunul pada selama kiat alle nifasi kille sitinjira mo kille sinjiro amalaki ayo animal be ka water asite ini kalau kamu kesem tapi kan aku tak korupsi